Jaal Marroo Dirribaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa mee haala yeroo ammaa kana maal keessa jirtu WBO'n gara zoonii lixaa kun? Ayyee egaa WBO'n gara zoonii lixaa waan kanaan dura keessa ture irraa adda ta'ee wanti haaraan hin jiru. Yeroo dheeraas akkuma ati quba qabdu namuu quba qabu naannoo gara lixaa kanaa lolatu jira. Lola mootummaa abbaa irree paartii biyya bulchu waraana uummata Oromoo zoonii adda addaa irratti bobbaasee waliini waraanni bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf lola keessa ture. Ammasi sanumatu jira wanni adda ta'e hin jiru. Dhiyeenya kana keessumattuu addatti akka arginutti mootummaan isiniin komachaa jira. Namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatu bulchitoota adda addaa kana hin miidhuu hin ajjeesu jedhee boombii darbatu waan akkasiitiin isin himachaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gochaa akkasii irratti bobba'ee jira. Kuni gaafufaatii mootummaan kuni karaa waraanaati fixanna araara nun barbaachisu jecha waraanaa humna olii bobbaasee yeroo beellamaa itti waan kana xumuruu danda'u qabatee sochii taasisaa ture. Sochiin kuni gama waraanaanii tasuma milkaa'uu akka hin dandeenye hubatee milkaa'uu dadhabuu miti. Waraanni isaa dhumaatii isa dhaqqabee fi kasaaraa gama waraanaan isa irra ga'e irraa hifachuuf muufachuutu jira. Kanaaf namni hifatee fi muufate ammoo yeroo hedduu waan inni odeessu beekamaadha. Amma inni jalqaba gama waraanaan xumurachuu dandeenya yeroo gabaabaa keessatti jedhanii akka leencaa baroodaa itti seenanii milkii dhabuu gaafa arganii akka waraabessaa yuusuutti deebi'aniitu jiranii jechuudha. Innis akkamii ololaa waan gochuu dadhabanii yookaan kisaaraa isaan mudatee sana kan ittiin cufachuu danda'aniiti hawaasatti itti dhiyaachuu danda'aniiti qopheeffatanii jechuudha. Kanatu jirarraa ka hafe waraanni bilisummaa Oromoo har'aa miti kaleessa gaafa naannoo kanarratti lafa bal'aa hawaasa Oromoo bal'aa keessa socho'ee waliin socho'aa ture. Bulchiinsa mootummaa hunda dhuunfatee of jalattiyyuu bulchaa turetti namoota akkasii irratti tarkaanfii hin fudhanne. Namoota akkasii mootummaa kana tajaajilaa turanii tajaajiluu qofaa miti uummata Oromoo irratti gidiraa hedduu gaggeessaa turan dhaqqabsiisaa turanii barnoota dhalaataa turre jechuudha. Barnoota laataa fi uummatatu ofitti deebisee gorsee hawaasa keessatti akka nagaan bahanii galanii qaama hawaasaa ta'anii jiraatanidha tolchaa turre jechuudha. Uummanni hedduun namoota isaan miidhaa turanii tarkaanfiin akka irratti fudhatamu ka barbaadan hedduutu ture. Nu kana hin goone barsiisaadha turre walgahii hedduu walgahii uummanni baay'een irratti hirmaataa ture irratti namoota akkasii kana ajjeesuuni furmaata hin ta'u. Ajjeechaan furmaata miti. Barsiifachuu dabaa muka qottoo fi abbumaa qajeelfachuu qabna jennetiniini barsiisaa turre. Isa kana qaamni mootummichaa haala kanaani barsiifameetu gorfamellee ragaa bahuu danda'u otoo nama ta'anii miciraan namummaa qabaatanii. Waraanni bilisummaa Oromoo otoo isaaniin ajjeesuu barbaada ta'e kumaatamaan iddoo tokkotti walitti qabee rashanuun ni danda'a ture jechuudha. Har'a wanti haaraan dhalatee boombii isaan irratti nu dabarfachiisu hin jiru. Manii irratti xiyyaafannee jirru beekna akeekaa baanee fi beekna eenyutu nu lolaa jira eenyutu lolaa jirraa beekna. Ammoo uummanni Oromoo gara bal'eessa saba nagaa jaallatu waraanni bilisummaa Oromoo fi ilmaan uummata kanaati. Namoonni kun heddumminaan hojiin isaan hojjetanii hojii baay'ee suukkanneessaa gadhee hojii piroofeeshinii isaanii irraa hin eegamne hedduu hojjetanii garuu ammallee jiraataatuma jiru jechuudha. Sadarkaa kanatti obsa qabnaafi. Kanaaf mannaan mootummaa suni
himannaa mootummaati. Himannaa nama faallaa keenya dhaabbateeti. Nama faallaa keenya dhaabbaturraa immoo wanni ati dhageessu kanaa jechuudha. An kanaachi uummanni nagaan maatiin namoota akkasii sunillee guyyaa tokko waraana bilisummaa Oromoo himateen beeku jechuudha. Namoonni jeefaman sun maatiin isaaniitu hin himanne jechuudha. Maaliif hin goone waan ta'eef waan hin goone tokko sin himatanii haqi jirus kanuma. Waraanni bilisummaa Oromoo manii irratti xiyyeeffate qabannaa jedhamu maal jechuudha? Lammata immoo eega hidhattanii sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessa akka waraanaa seentanii eenyu irratti tarkaanfii fudhattu sin? Inni kun ifa waraanni bilisummaa Oromoo manii isaa beeka jechuun qaama leenjii waraanaa qabu mootummaan kun bobbaasee jiru irratti tarkaanfii ka fudhan. Kaa hidhatee nu lolu jechuudha. Kanarraa kaafee poolisaa fi qora bittinneessaa fi milishaa Oromiyaafuu garaa bal'annee finiinii gara bal'inni keenyisuun sodaa fakkaatee yeroo itti miidhaan nurraan gahaa turan miidiyaa adda addaa irratti illee argiteetta jedheen abdadhaa ni ture. Hanga sadarkaa sanaatti illee eeggannoo gooneerra. Amma qaama hidhateetiin alatti namni nuti irratti tarkaanfii fudhatu akka hin jirre fi ibsuufi kana kanan jedhe. Hedduu gaariidha Jaal Marroo. Akka amma dhageenyutti guyyaa kaleessaa immoo yookaan dheengadda waliigalteen tokko mootummaa otoo hin taane paartii biyya sana keessa jiran kan Oromoo shan gidduutti irra gahamee jira. Waliigalteen akkanii kun yeroo jalqabaa ta'uu baatus inni kun addatti muummichi ministeeraa biyyattii Abiy Ahmedis argamee dhaamsa sana fuudheera mariirra jiraachuu baateyyuu akka waliigalteen irra gahame kun haasa'amutti Oromiyaa keessatti nagaa buusnaa waliin Oromoof qabsoofna waan jedhu wayii paartiileen Oromoo shan waliigalanii mallatteessa waan jedhu wayii dhageenyee jirra. Waan kanarratti maal yaadi keessan tarii yoo dhageesseetta ta'e? Eegaan miidiyaa marraatiin galgaluma isaan ibsa kennanii akkuma nam tokkotti dhaga'ee ibsa sanas dudduuba isaa gaafachuu fi keessoo isaa hubachuuf yaalii taasise namoonni walii galani namootuma durayyuu waliin jira wal dhuunfatee wal quba qabu jechuudha. Wanni haaraan tokko dabalame iyyuu hin jiru. Walii galuu rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furuu fi walii gallee jedhani. Wanti adda isa taasisu tokko iyyuu hin jiru. Isaan achitti walii galuu yookaan wal dhabbee dhuunfaa keenyaa furanne jechuu fi rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furama jechuun gargari waluu hin argu. Rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru guutummaa biyyattii keessa jiru furuu fi paartii siyaasaa achitti rakkoo adda addaa qabu walii galu osoo hin taane qaama hidhatee jiruu fi Oromoo bal'aa uummata Itoophiyaa keessa jiru cunqurfamaa bal'aa rakkoo mootummaa waliin qabu waliin walii galuu ka barbaachisu. Warri akkasittiin isaan walii galleedhaan hedduun isaanii uummata waliinuu lola warra qabu. Rakkoo qabsoo har'aa ka gara dabarse uummata Oromoo ka afaan faajjesse. Burjaajii har'aa kana keessa kanu galche warra uummatatti araaramuuf fedhu isaaniiyyuu. Isaantu uummata waliin as garagalee walii galtee mallatteessuu walii galee rakkoo kana furuu qaba malee warri Finfinnee jiru durus waliin jira achuma wal bira jira. Walii galteen akkasii sabaa fi deebbii hin qabu. Walii galteen akkasii furmaata waaraas fiduu hin danda'u. Kaleessas eengaddas miidiyaa irratti irra deddeebi'ame walii galle inni kun siyaasa fedhii dhuunfaa achitti bulbulamaa oolu har'a walii galle bor wal dhabne rakkoo fi fedhii namoota gidduuti jechuudha. Rakkoo isa lafa irratti har'a biyyittii keessatti hundee jabeeffatee deemaa jiru furaatti hin jiru furuus hin danda'u. Walii galteen sun akka biraatti immoo paartii siyaasaa ka mootummaa harkaa qabu fayyada. Afaan faajjii sanaanii qabsoo uummanni mootummaa kana gaaffii gaafatee hudhee qabu jirudha hafuura baafachiisuu fi warri kaan uleedha ta'an. Yookaan immoo
uummata dogoggorsuu fi mootummaa sana hanga ta'e hafuura baafachuu fi ibsaadha ta'aniifi jechuudha. Kan kanarraa hafe waliigalteen suni lafarratti qabatamaanii gaaffii hawaasaa deebisuu fi miti. Waliigaltee akkasii achi teessee mallatteessuu maaloo yeroo gubuu miti ka barbaadu. Waraana harkaa qabdu bobbaastee uummata fichisiisaa jirtu taasisu rakkoo ka furuu danda'u isa kana. Nama hiitee jirtu hiiku. Nama yaaddoo nageenyaa godhatee bahee galuu dadhabaa jiru mana isaarra deemtee adamsuu dhiisu. Kanatu rakkoo kana furuu danda'a malee ati wal mallatteessaa oolte namni du'uutti jira. Kuni furmaata maalii qaba jettee yaaddare. Kanaaf waliigalteen suni waliigaltee jalqabumarraayyuu dhoksaatiin deemsifamaa ture. Namni inni kun ilaallatuu fi rakkoo harkaa qabu keessa hin jirre waliinsaan beekamne miidiyaa irratti as bahe argine jechuudha. Dhugaadha akkuma tuu kaafte waliigalteen sun waan duuchaa wayiiti paartilee gidduutti waliigallee kana hojjannaa akkas goonaa waan jedhu wayiiti kan kakkaasanii gaaffileen ijoo Oromoo nama ati tuttutte waraanni fi koomaandi poostiin Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibbaarratti buufamee jiru hin kaane deeggartoonni miseensonni adda bilisummaa Oromoo ganoota dabalateedhaa keessa kan jiran amma ni kamne waajirri dhaabaan banamne deebii namoonni ajjeefamaa jiru kanneen hidhaman ni kamne asuma dabalatee immoo dhaabarraa qaamni waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa kan lola itti jiru jira isa wajjin wanti dubbatame hin jiru. Otoo kun hin gaggeeffamin addi bilisummaa Oromoo mataasaa waan sana irratti hirmaatee mallatteessuun iyyuu maali faayidaa qaba warri jedhan jiru. Asirratti wanti jettu jiraati bal'inaan. Addi bilisummaa Oromoo jara kana waliin beeki walii galee wal mallatteessee Asmaraarraa gara Finfinneetti dhufeera. Waliigalteen akkasii ammas irra deddeebi'amee mallatteeffamaa ture. Inni ammaa kan maaliiti waliigaltee akkamiiti? Akkasumas paartiileen siyaasaa gariinii shanimoo jaha jedhanii achirratti hirmaatanii kanaan dura wal mallatteessanii waliigallee Oromoon tokko ta'ee hojiitti jira jedhameera. Inni kun har'aa kan inni diigamaa ijaaramaa jiru rakkoo sana furmaata waaraa argisiisuu fi namatu fedhii hin qabu. Tooftaa itti mootummaan kun yeroorraa yerootti paartiilee siyaasaa adda addaatti dhimma bahee bira dhaabbatee suuraa ka'ee maxxansa adda addaa maxxansee rakkoo huutee isa qabatte keessa hulluuquu sabsasii tolfateeti. Waliigalteen kun addi bilisummaa Oromoos kan waraanni isaa diida jiru dhiisi ka waraanni isaa mootummaa harka jiru miseensummaa adda bilisummaa Oromoo irraa mulqanii paartii siyaasa ofiitti as deebisanii qaama tikaa waraanaa maal godhanii ittiin dhaabicha cabsan sana dhiisi miseensotuma ka isaa waajira isaa keessaa qabamanii warra sanaafuu osoo hin dubbanne waliigaltee akkamiiti mallatteessu. Quunnamtii isaanii hin qabnu wal quba hin qabnu waan ta'eefi waan isaan kana godhaniif iyyuu hubachuu hin dandeenye jechuudha. Akka nam tokkotti akka ilaalutti immoo qabsoo Oromoo harkaa qabanitti waan qoosan natti fakkaatti. Madaa ofiitti quba naquusu. Isuma amma kaafte irratti keessa iyyuu haala akkasii keessatti abaawoon mallattoo kana keessa galuun qabu kan jedhu kaafte qabsoo ofii irratti qoosuudha iyyuu jettee kan kaafte kuni addi bilisummaa Oromoo silaa maal gochuu qaba akka yaada keetti? Addi bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaa qabsoo bilisummaa gaggeessaa ture tokkotti dhoksaa jirtu akka kanaan duraatti paartiilee siyaasaa biyya keessa jiran yeroo barbaadetti mootummaa waan barbaade dhimma itti ba'uu sanaa ulee ta'uun qabu ture. Addi bilisummaa Oromoo dhoksaa jirtu ittiti adda addaa jiru sabaa fi ifa gochuutu irra jira. Addi bilisummaa Oromoo waajira mataasaatu dhabuutti jira. Bakka adda addaatti miseensonni isaa warri waajira sana dalaganii qabamanii hidhamanii waajirri isaa cufamee alaabaan isaa bakka adda addaatti gabbuufamee gubamee qaama nageenyaa qaama tikaanii to'atamee namni rakkoo keessa jira.
waajirri banaa jiru immoo akkasumatti hojii tokko kan hin qabne namni dhaqee achi keessa taa'aa jira. Namni immoo waajira qabna jedhee yeroo dhaqee itti goree yeroo achii bahu qaama nageenyaaf qaama tikaatu duubaan bu'ee hordofee to'ata. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo sabni Oromoo waan gochuu qabu himuutu irra jiraata jechuudha. Sodaachuu hin qabu. Warri Finfinnee keessa jiru waajira gullallee taa'u. Waajira gullallee keessatti waan takka hojjechaa hin jirre ifa waan takka dhoksaa hin qabu. Namni ammoo waajira kaasii qabnaa jedheetiniini itti goraa rakkoo himachuudha. Furmaata barbaachadha. Furmaata argatu hin qabu. Yeroo achii bahu tikatu naannoo sanatti wal ga'ee jira. Hordofee akkasittiin isaan to'ata. Kanaaf akka biraatti waajirri kun iyyuu naannoo irraa ilmaan Oromoo adamfamanii qabaman ta'eera. Akkasittiin quba qaban. Kana jala muranii malaasanii sabaaf himuutu irra jiraata. Uummanni isaaniif laalee burjaaja'uu hin qabu, dabuutti seenuu hin qabu. Kaleessa gaaffii ofiisaa harkatti fudhatee gaafatee mootummaa muddee deebii argachuu jala ga'ee ture kana doomsuu hin qabanii jechuutti hin jiran. Doomuu hin qabu gaaffiin sabaa. Sabni ofiisaa ibsanii waan anuutti jira. Dhiisuufii qabanii jechuudha. Ulee ta'uu hin qaban. Saba burjaajessuu hin qaban. Daguu keessa dhugashuu hin qaban. Karaan qaxxaamuraa tokkoyyuu hin jiru. Sabni ofiisaatti fiigee waan asiin gahate kana jala gatachuuni gaafatama seenaa jalaallee isaaniin baasuu cubbuullee jechuudha. Kana kanii jala muramee beekamuu qabu. Kana ibsuu hin danda'an taanaan immoo qaamuma mootummaa burjaajii uumee gaaffii Oromoo kana dabarsuu sana akkuma OPDO guyyaa tokko hidhaan seenne guyyaa tokko rakkoo tokko kan argine lafumaa kaanii dhufanii qabsoo bara dheeraarra turre saba sanaa qabsoo gaggeessinee asii hin geenye jechaa jiran sanaa sanatti dhaqanii dabalamurra adda hin taatu jechuu kanuman siin jedhan. Keessaayyuu kan namoonni baay'ee immoo itti aaranii jiranii Abiyyi mataansaa waliigaltee sana gara dhumaarratti argamee haasaa inni dubbate keessaa tokko gaaffiin Oromoo waggaa 40 dura ture har'a hin jiru. Gaaffii xixiqqoo qabannee deemuu hin qabnu kan jedhu wayii kaasee jira. Waan kana gaaffiin Oromoo waggaa 40 dura ture har'a deebii argateera. Yaa obboleessa kiyyaa jaartii ilmaan sagal qabdutu turtee jedha Oromoon. Ilmaan sagal waliin yeroo hundumaa beeloftii guyyaa tokko nama ollaa ishee cina qabutu yaamee bakka cinaa ooltee deebitee jedhan. Ijoolleen isii ayyoo ni beelofnee jennaan har'allee namni waan beelaa haasa'uu jira dhiiroo jetteedha. Iddoo isheen ooltee dhuftee quba qabaattu. Rakkoon Oromoo waggaa 40 miti, waggaa 100 miti, yookaan guyyaa 40 miti. Gaaffiin Oromoo waan deebi'e waan jijjiirame hin qabu. Inumaayyuu ka gaafa tokko jedhanii habashoonni miila isaanii daangaa Oromiyaa keessa dhaabbatanii karoora jalqaba gaafasii turetu har'aa waan milkaa'aa jiru fakkaata. Gaaffiin Oromoo bu'aa yookaan injifannoo innillee qabsoo isaatiin argate ka isa kaleessa duuba waggaa hedduu isa deebisuu fi bakka jalqabaa gaafa lola isa Walloo lola isa Arsii keessaa isa gara sanaatti nu deebisutu fakkaataa jira malee gaaffiin Oromoo har'a deebii argate jechuu nu dandeessu tokko iyyuu hin jiru. Warri kuni warruma qaama mootummichaa ta'ee akkuma jaartiin gaafa cina ooltee kuuftee galte jennaan ilmaan isiitiin namni har'allee beela odeessu jira jette sanaan wal fakkaata. Dhugaadha. Gama waliigala yoo ilaalle gaamma yeroo ammaa kanatti mootummaa waraana isaatti bobbaasee uummata keenya miidhaa jira, manni gubataa jira. Akkuma yeroo adda addaa argine qeerroo keenya qabanii karaa dugda duubatti harka hidhanii dararanii dhumarratti bosona keessatti ajjeesaa jiru. Abbootii qabeenyaa miidhaa irraan gahaa jiru. Wanti kun akkamitti furmaata argata jettee yaadda akka waraana bilisummaa Oromootti yoo maaltu ta'e nagaan bu'a jettee yaadda? Uummanni Oromoo eenyurraayyuu nagaa isaa eeggachuu, eenyurraayyuu immoo nagaa kadhachuu hin qabu.
akkana dubbachuun illee xiqqoo ishee narraallee hin eegamu garuu dubbachuu waan hin qabuuf hin dubbadha. Uummanni Oromoo hooggansa ofittoodha qaba. Uummanni Oromoo ofiisaa immoo gabrummaa jala tureetu wallaalummaadha qaba. Uummanni Oromoo biyya sooretti garuu immoo saba hiyyeessadha qaba. Uummanni Oromoo mootummaa abbaa irree yoomiyyuu taanaanii aangoo barcuma siyaasaa gadi gaddisuuf fedhii hin qabnedha mormaa jira. Qabsoon haala akkasii keessatti gaggeeffamtu baay'ee hadhoofti baay'ee ulfaatti. Hoogganni karaa si qajeelchu ofiifuu ofittoo yoo ta'e qabsoo ilmaan hiyyeessaa meeqa keessatti wareegamtu keessaa bu'aa ilaallata yoo ta'e ati ofii kee immoo gabrummaan bara dheeraa fi sirra bubbultee si hadoochitee si butuchitee wallaalummaan sirratti godoo jaarratte yoo taate burjaaja'insa akkasiitti immoo dhimma bahuu fi mootummaan si bulchu suni si bitu suni xiqqoo sirra dandeettii dabballummaa mataa si naannessuu fi afaan si faajjechuu qaba yoo ta'e qabsoon akkanaa galma ga'uun baay'ee ulfaatti. Sabni Oromoo kana keessadha jira. Mootummoonni Oromoo bitanii yeroo hedduu gaafa Oromoo irratti injifannoo xiqqoo tokko argatan naannoo injifatan sanatti mallattoo ofiiti gadhaabu. Lafa asirraa qabatu taakkuu tokkoyyuu maan ta'ii si gabbarsiisu. Oromoon garuu injifannoo xiqqoo miti injifannoo guddaa bal'aayyuu gaafa argate mallattoo ofii gadhaabee naannoo sana irratti daangaa tolfatee bulchuu caalaa irraa ari'ee gabbarsiisee ilmaan isaallee galalaafinaan ofitti guddiseetu ilmaan namoota irraa ajjeesee jechuudha. Guddifachaan ofitti fuudhee yoo guddate loon isaatirra bobbaasarraa ka hafee siyaasa gadi dhaabee bulchiinsa tolfatee daangaa sararatee bulchuu irratti rakkina qaba. Kuni bara dheeraa keessa waan hin hubadhe jechuu waan hin qabuuf hin jedhe. Haala akkasii keessatti qabsoo Oromoon gaggeessu kan inni yeroo hundumaa guduunfaa jala ga'ee futtaafatu guduunfamuu diduufi karaa hedduurra adeemee dhufee balbala ol seenuu irratti qabsoo isaa nama afaan tolu arraba mi'aawutu harkaa fudhata. Amma yoo ilaalte tiimii OPDO keessatti keessumaa tiim lammaa jedhamuun beekamu qabsoo kanatti wareegama guddaa kaffallee dhufnee afaan damma godhatee qabsoo qeerroo fi qarree Oromoo harkaa fudhatee sinii ceesisneenaan Oromoo itti kennate guduunfachuu osoo danda'u. Tiimiin sun waan inni tolche Oromoo waan inni godhe anaafsi har'a kan irraa dubbannu miti sabni waan suni madaa sun qabu kan beeku. Achi booddee rakkoo kana keessa seenee jechuudha. Rakkina kana ittiin qabatanii gangalchanii amma immoo deebi'ee qabsoon kuni jarri kuni akka isaan isa ceesisuu hin dandeenye qabsoosa akka kolaasanii warraaqsa akka gatachani hubate. Gaaffii kaleessaa sana akka haaraatti madaan qulqultee eeltee kaatee Oromoo keessaa belbeluu jalqabu mallattoo gaafa argani warri riphisee taa'u suni har'a as ba'ee afaanuma dammaa kaleessaa sanaan haasaa jalqabeera. Oromoon waan akkasiin gowwomuu irra hin jiraatu karaa gabaabaarra wareegama osoo hin kaffalle deebii inni argatu hin jiru. Wareegama sana immoo ammayyuu hafalaa jira warruma afaan dammaa godhatee jiru kanaan. Walajjeesuun nurra hin jiru dogoggorreerraa dhiifama sin gaafanna bara meeqa dhiifama gaafatta. Jarri kun yoomiyyuu taanaan hanga teessoon barcuma isaanii hin sochoonetti dhiifama gaafachuu waggaa dhibbayyuu yoo ta'e hin qaanfatan. Ija ashaboon dhiqatanii dhufanii dhiifama si gaafatu. Ijjeesaa hanga ofiisaa hin rakkannetti kuma tokko yoo dhiifama si gaafate wanti isatti hir'atu hin jiru ni buufata malee. Sabni garuu kanaaf wareegama silaa hin barbaachisne kafalaa jira. Kaleessa guduunfatee xumuratee keessaa bahuu osoo danda'u namatti kennate. Namni inni itti kennate isa nyaate. Nyaatamuusaa immoo hubatee ergaa boolla awwaalasaa qarqara miilli seenee jiru. Of argee immoo dammaqee dammaqiinsa isaa sana ammas deebisanii nyaachuu fi warri ilkaan qalatan hedduutu jira. Kanarraa bayyaannachuu qaba. Oromoo muree malaasee bira garbuu jira. Irra garbuus qaba. Mala'ee siniini bakki malaa sunii hooqxoo ta'uurra
ofii qooree fayyuu qabaa jechuudha. Yoo garuu bakka malaa sana malaasuu sodaattee qarqara hoogta ta'e madaan sun bal'ataatuma jiraata madaan Oromoo akkas ta'uu irra jiru. Warri hooggansa qabsoo kanaa harkaa qabna jedhanii ayyaalaallattummaa fi ofittummaan keessa jirtu qabsoo kana kallattii adda addaan bu'aa keessa ilaallatanii wareegama ilmaan Oromoo irraatii bu'aa dhufu kana qabatanii sosso'anis afaan faajjii akkasii uumuu hin qabani. Saba kana geessisuu hin danda'a waan ta'eef sabni kun murtoo mataa isaatiin qabsoo kaleessaa hadhooftuu sana yeroo xumuraa fi goola buutu irra jiraata. Kana furmaanni Oromiyaa keessatti nagaa waaraa fiduu danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoos kana kan inni hojjechaa jiru. Namni keessa waan inni goyyomu waraanni bilisummaa Oromoo isa sanaan waan goyyomu hin qabu. Maal jennaani bakka ga'uu barbaaduudha beeka. Bakka sana hin geenye taanaan ammoo karaa irratti wanni inni dhaabbate. Bu'aa xixiqqootiin sossobamu hin jirtu waan ta'eef jechuudha. Kaleessa wanni waraanni bilisummaa Oromoo jedhee uummannis ta'u yookaan qaamonni dabballee bahanii irratti ololaa turani. Afaan kaleessa shiftaa nuun jechaa turanii har'ammoo miidiyaatti bahanii ijoollee keenya bosonatti hafte nuun jechuutti ka'anii jechuudha. Nuuf yaadanii miti wanni Oromoon beekuu qabu. Muddamsuutu jira. Kufaatii keessa jiru. Bayyaannatanii waa tarkaanfachuu barbaadaniif. Muruu qabnaa jechuudha kana. Kana dhaamsi kiyya. Asuma irratti Lammaa Magarsaa kan amma OPDO ittaanaa ta'ee jiruu fi biyyattii keessatti immoo ministeera ittisa biyya sanaa kan ta'ee jiru haasaa godhe keessaa tokko ijoollee keenya bosona jira waliinuu ni dubbannaa waan jedhu haasaa wayii afaansaa keessaa dhaga'een jira. Kuni isin biratti maal fakkaata waan garii irraa kaafteetta garuu yoo si waliin haasofna jedhe isin deebiin keessan akka WBOtti maa'in? Yoon waliin haasa'uu barbaadanii jalqaba osoo waliin haasa'uu hin taane nuti yoomiyyuu taanaanii of harkaa qabna. Of ittisuu ni dandeenya. Kamiidhamaa jiru saba keenya. Nu waliin haasa'uu nuti gaaffii sabaati harkaa qabna waan ta'eef nu waliin haasa'uun dura saba ajjeesuu dhaabsisuu ni danda'u. Isa hidhamee jiru hiikuu ni danda'u. Isa hidhaa sodaatee ajjeechaa sodaatee mana ofiirraa godaanee caakkaatti galee jiru. Bakka adda addaatti illee waraanni mootummaa irra bahee ajjeesaa jiru yookaan waraana keenyas miti yookaan uummatas miti sodaa fi namni caakkaatti galeetu ni jira jechuudha. Warri kun mana ofiitti dacha'uu fi wabii jireenyaa qaba. Kuni mallattoon waliin haasa'uu jalqaba gochuu qabaniiti. Yoo kana godhanii waliin haasa'uu wal haasa'amee immoo yookaan furmaata ta'uu danda'a yookaan walii galamuu dhiisuu ni danda'a. Waliin haasa'uun dura kuni ta'uu qaba. Haal dureen kun yoo hin jiru ta'e uummanni du'aa, hidhamaa, godaanaa, ooyiruun illee maasii isaarratti akka inni qotatee hin galfanne maasii irratti gubataa, manni irratti gubataa haasaan waliin haasa'an maalitti? Hin qabnu. Ammoo yeroo adda addaatti kan miidiyaa irratti dhaga'uu jirrus isaan waliin haasaa hin qabnu fixannee irraa harka haa kennan. Sun abadan hin taatu. Hanga lubbuun jirru harka kennachuun hin jirtu. Dhaloota harka kennatu hin qabu Oromoon harka. Dhaloota mirga ofii falmatudha qaba. Dhaloonni mirga ofii falmatu immoo haal duree kaa'achuu danda'u ni beeka eenyuyyuu haasa'uufi. Yoo kuni guutame dhugumaan nagaa barbaadu nutis nagaa hin jibbinu waliin haasa'uu ni dandeenya. Yoo kun hin taane itti muddineetu jirra, hafuura baafachuu dhorkineetu jirra, sana jalaa karaa hulluu kan barbaadu jiru akka hin hulluufne nutis uummannis qabsoo keenyatti fufneetu xumuratti goonaan. Jaal Marroo waan amma dhumarratti kaafte yeroo garii uummata keenya wanti yaaddoo keessa galchuu jira. Dhaloota harka kennatu hin qabnu jette ati yaada amma kaafte keessatti. Garuu bu'uureessitoonni dhaaba kanaa kan akka obbo Leencoo Lataa, kan akka Gallaasaa Dilboo, kan akka Diimaa Nagawoo warri yeroo dheeraaf qabsoo kana keessa turan
amma garagalanii qabsoo bilisummaa Oromoo sirrii akkan taane yeroo ammaa keessatti qajeelaa akkan taanetti mootummaa sanatti harka kennatanii himaa jiru. Uummata keenya biratti kun yaada wal faallessuudha. Kanarratti wanta ati jettu jira? Isaan kun dhugaa qabu. Kana booddeesi wanti isaan hojjetanii of jiraachisuu danda'an hin jiru. Sooroma ofiiti nyaachuu waan barbaadan natti fakkaatti. Fakkeenya amma Galaasaa Dilloo qaama ce'umsaa, abaa'oo qaama ce'umsaa jedhee hoogganuu ture. Abaa'oo qaama ce'umsaa araara taasifameeni Jaal Dhugaasaa Bakakkoo yeroo sana ni ture. Araaricha nin beekaa. Galaasaan ani isinii eebbisee Oromoo araaramtu keessaa homaa hammeenya hin ilaalu araaramaa jedhee Jaal Dhugaasaan fa'aa Jaal Jabeessaan fa'aa abaa'oo qaama ce'umsaa irraa dhufanii dhaabichi akkasiin tokko isaanii labsatee ture yaadatta yoo ta'e Galaasaan inni gaafa isinii eebbisee milkaa'aa jedhee abaa'oo Jaal Daawudiin hoogganamuu fi abaa'oo qaama ce'umsaa jedhanii hoogganaa turaniiru. Tokkoomsanii kaleessa immoo as deebi'anii abaa'oo qaama ce'umsaa jedhee Galaasaa Dilboo biyyatti galuu argee baay'ee waan abjuu wayii keessa waan hin jiru natti fakkaatee jechuudha. Ofittummoo inni siin jedhes akkasiiti. Kana booddee yoo qabsoo Oromoo dhiisneerraa nu eebbisaa ni eebbisneerraa jedhanii waan hojjetanii nyaatantu hin jiru dhugaa qabu. Oromoon garuu isaan jiraachisuu ni danda'a ture. Madaa isaatti quba horfuurraa eebbisuu fi isaan irra ture. Kabajaa sanallee qabu turan. Isaan kun warra kaleessa badhoo dachaasfaa, baaroo tumsaafaa, elemoo filtuufaa biraatti dhufani. Jarri suni carraa itti dhabanii garuu immoo qabsoon isaan gaafatte jennaani lubbuu itti kennani. Warri kun ammoo carraa itti argatanii guyyaa har'aa gahanii qabsoo Oromoo akka kanaanii gara dabarsuun irra hin turre. Nama dhukkuballee. Warra kana kan inni uummata irraayyuu isaan araara barbaadu araarsuu miti kan hin jechaa jirullee. Kanaaf isaan egaa sooroma ofii yoo nyaatanii madaa dhimmatti hin qabnu. Isaan irraas waan eegnu hin qabnu. Kana booddees wanni isaan jijjiiruu danda'an hin jiru. Garuu achi ta'anii saba burjaajessuuni cubbuu guddaa. Seenaa gaafatama seenaa jalaallee ba'an. Uummata isa kanarraati waa'ee guutummoo guddoo nama rifachiisa. Achirraa wanni takka eegan hin jiru. Akka wangooni jiboon hoolaa naa bu'a jettee jala deemaa oolte jedhan sanaati ta'a jechuudha. Jiboon ofii citeen bu'u jettu taaltee yoo kutatte irraa kaase. Hedduu galatoomi. Mee gaaffii tokkotti gaafadha. Abiy Ahimad akka aangootti dhufeen wanti inni bakka adda addaatti haasa'aa jiru filosoofii maddamar jedhu qabatee deemaa jira. Waan kana woboon dhaga'ee jira maal jettu waan maddamarii inni haasa'u kanarratti? Filosoofiin maddamar jedhamu Abiyyiyyuu miti suni habashoota baay'ee namooti akkanaa kun heddumminaanii guddisa piroojeektii Oromiyaa keessatti yeroo dheeraa booddee Oromoo ittiin qabachuu fi habashoonni tolfatan. Ankanan beeka. Namoonni har'aa dhaaba OPDO keessatti aangoo olaanaa irra jiranii bakkoota adda addaatti kaadhimamaniitu ijoollummaarraa yeroo dheeraa fi guddifamaa dhufani. Amiinummaa Oromoo keessatti argatanii afaan Oromoo dubbatanii Oromiyaa keessatti jiraatanii maatii Oromoo keessa firoomanii waliin jiraatanii yeroo dheeraa turaniitudha dhufani. Inni kun biyyoota hedduu keessatti ni hojjetamaa jechuu. Ijoollummaa irraa kaasanii karoora waggaa 50-60 qabatanii biyyoonni hojjetan hedduutu jira. Inni kun reef milkaa'u jira habashootaaf. Waraanaan erga Oromoon isaan injifatee yeroo dheeraa keessatti deebi'anii dhufanii ilmaan isaatti dhimma bahanii. Kanaaf maddamar fiqir maal wanneedhan suni piroojeektichi kan isaatiiyyuu miti inni garuu qaama piroojeektii guddisa sanaati. Kanaaf filosoofiin suni filosoofii habashootaa kaa engaddaa ayyaana fa'aa kanarratti walaloo yoon dogoggoruu baadhettuuta jedhu yookaan manga akkasii fa'aa
qaama sanaatiin. Silaa namni kuni dhugumaan qabsoo Oromoo qarreefi qeerroon meeqa miila harka itti cite qalbii itti cabe shamarran keenyi itti gudeedamte egaa isa kana hedduminaan maayikalaawwii fi manni hidhaa hedduu hin mul'anne haa dubbatuuti kan kana ta'an hundumaati qabatee jira osoo ta'e bakka sanatti obsa sana qabaatee harka walitti rukutanatti hin fakkaatu. Ani isarraa inni hojii isaati hojjetaa jira. Warra isarraa waa eegutu nama mufachiisa. Kanuman siin jechuu barbaada isa. Hedduu bareedaadha. Mee akka namni hubatutti gaaffiin Oromoo kan dhalli Oromoo dammaqee beeke irraa maquu hin qabne yoo inni galii ta'e malee nuti hin dhaabbannu jedhamu maa inni ifatti kan sin qabatanii deemtan? Gaaffiin Oromoo yeroo hedduu namoota baay'eetiin akka olloonni isaa sabaaf sablammoonni cunqurfamtoonni Itoophiyaa keessa jirani sodaa irraa godhatanittidha xiyyeeffamaa ture. Gaaffiin Oromoo walqixxummaa bilisa ta'ee eenyuunuu gaditti osoo hin ta'in eenyuunis osoo hin caalin eenyumaaniyyuu immoo osoo hin dirqamin ofii isaatii bilisa ta'ee wal dammaqsee haqa jiru walii himee wallaalaa ofii barsiifatee erga baree booddee waan itti amanu mirga hiree murteeffannaa isaa yoo mirkaneeffatedha deebii argata. Inni kuni haala har'aatiin miti kan inni ta'u. Oromoo isa tokko bitattee, Oromoo isa tokko goyyomsitee, Oromoon inni kaan wallaalaa, Oromoon inni kaan dammaqa akkaataa kanaan miti ka ta'u. Jalqaba bilisa bahuudha qaba. Sodaa kamirraayyuu, dhiibbaa paartii siyaasaa kamirraayyuu, eenyurraayyuu walaba ta'ee barachuudha immoo qaba. Biyyisaa maal akka taate, aadaansaa afaansaa maal akka ta'e, eessaa ka'ee eessa akka ta'e, gabrummaa akkamii jala akka ture, amma immoo maal akka barbaadu erga baree booddee kanatu naa ta'a jedhee murteeffachuu barbaadu Itoophiyaa irraa keessatti sabaaf sablammoota Itoophiyaa waliin walqixa biyya Itoophiyaa jedhamtutti amanee waliin jiraachuu barbaada yoo ta'e erga baree namni sana dura dhaabbatu hin jiru. Lakki Itoophiyaa kaleessa namiite sana Itoophiyaa kaleessa keessatti salphattee fi mataa gadi cabsadhe kana waliin jiraachuu hin danda'u. Biyya walaba taateen ijaarradha yoo jedhee inni kunis humni dura dhaabbatu hin jiru. Yoo kun ta'e qofaa gaaffiin Oromoo deebii argateera. Kanarratti qabsoon Oromoos goolabameera jechuu ni dandeenya. Hanga kun hin taanetti namatu isa dirqee, namatu isa burjaajessiisee, namatu anutu siif qabsaa'e. Keessumaa immoo warri kaleessa lubbuu isa baasaa ture, isa gubaa ture, isa ajjeesaa ture, isa hidhaa turetu qabsoo kee anatu sii qabsaa'aa ture jechaa itti qoosaa. Qabsoo inni kaleessa qabsaa'ee fi wareegama inni kaleessa kafale immoo bishaan itti naqaa mangaallee jechisiisaa. Mangaan sun immoo iddoon ittiin si gahellee galata dhabsiisaa. Akkasittiin gaaffii Oromoon deebisa jetta yoo ta'e uummanni sanaaf immoo ayyee jedheetiniin gadi jedhee fudhata yoo ta'e kuni doofummaa sarraadhumaa sabni Oromoo fi gaaffii isaa fi deebii baraanuu argachuu hin dandeenye ta'ee safaa kun ta'uudhaa hin qabu jechuudha. Ayyee gaaffiin koo gara dhumaarratti qabsoon kun uummata Oromoo rakkoo keessaa baasuu irratti xiyyeeffatee jira. Qabsoo kanaafis namoonni wareegama gurguddaa baasanii qabsicha yoonaan ga'aniiru. Qabsoo kana fiixaan baasuudhaaf qeerroon Oromoo, uummanni Oromoo, sabboontoonni Oromoo, qabsaa'onni Oromoo maal gochuu qabu kan jedhu dhaamta? Egaa irra guddaa beektonni Oromoo yeroo jedhamu uummanni Oromoo beekaa hedduu qaba dhugaadha. Beekaan inni qabu garuu beekaa rakkoo isaatiif furmaata furu ta'uu dadhabe. Beekaa inni qabu beekaa ba'aa isa gargaaru ta'uu dadhabe. Beekaa qaawwa isaa duuchu ta'uu dadhabe. Beekaa rakkoo inni keessa seene waggaa hedduu fi dizaayinii inni ittiin rakkina sana keessaa ba'u bocuu dadhabe.
Kanaafi uummanni Oromoo walidha qaba. Yeroo hedduu kan nuti arginu, kan nuti ilaallu fi kan nuti jala deemnu nama carraa waa dubbachuu argate parsantii 100 keessaa parsantii tokkollee ka hin guunne. Uummanni inni sagalee hin qabne ukkaamamaan suni waan inni jedhuuf waan inni keessa jiru hin beeknu. Abbaa keessa jiru abbaa waliin ooluutu quba qabarraa kaafe. Kanaafi qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo, qonnaan bulaan Oromoo fi uummanni Oromoo deemsa jiruuf jireenya sadarkaa adda addaa irra jiru ofidha qabaa, walidha qabaa, eenyuun ilaaluu hin qabu. Qabsoo kana ofiiti guduunfaa itti gochuuf irra jiraata. Warri ni beekna jedhanii suman sitti himaa jiru. Iddoo hedduutti carraa ittiin beekumsa sana argatanii guddifamanii gara qabsoo saba biraa milkeessuu fi warra bocamanidha. Kun soba hin qabu, waan mul'atu irraa feetuu hin qabnu, ifatti dubbannee dhugaa dubbannee lafa nutti dhiheetti buluudha qabna. Ani kana hin dhoksu dubbadheetiniin sabni kun kaffalatu jechuutti kan hin jiru. Dhugaan yeroo jalqaba dubbatan ni hadhoofti. Bubbultee garuu ni mi'oofti jechuudha. Kanaaf jaallatamuu har'aa yookaan immoo maqaa argachuu har'aa yookaan immoo jireenya argachuu har'aa fi gaaffii Oromoo sobaan dibee biran darbu wareegaman itti kaffala dhugaaf jecha waan ta'eef. Kanaaf warra akkasitti ilmaan guddisaa ta'ee gaaffii Oromoo harkatti qabachuu carraa argatee garuu furmaata kennuu fi dibee lafarra gangashaa ittiin daldalli hojjetamurraa wanni eegamu tokkoyyuu hin jiru. Qarreef qeerroon barataan Oromoo, sabni Oromoo hundumtiyyuu qabsoo kanatti guduunfaa ka gochuu danda'u ofiisaatii, wariisaatii, gaachanni isaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu kana ceesisuu, milkeessuu fi xumura itti gochuu fi of duuban deebi'uu sanaaf of qopheessuu qofa uummanni Oromoo sanumatti immoo ta'uu qaba. Sanuma dhaamsi kiyyeessu. Waan amma beektotaa kaafteetta beektonni Oromoo ummatichaa fi furmaata ta'uu hin dandeenye kan jedhu kaafteetta. Beektonni Oromoo yoo maal godhan furmaata ta'u, beektota Oromoo akkamii ta'uu qabu yaada jedhu qabda. Egaati beekaa Oromooti. Beekaa Oromoo taatee injiinara, looyera, dooktara waan gurguddaa nama hojjete ta'uu dandeessa. Garuu immoo siyaasa Oromoo keessatti sabni kun akka hin ijjeefamne, sabni kun mirgisaa akka hin sarbamne yoo dubbachuuf hin dandeessu ta'ee dooktara nama dhukkuba hedduu yaaluu danda'u, baqaqsitee hodhuu dandeessu taate beekumsi kee sanumaa. Garuu siyaasatti garagaltee rakkoo xiqqishuu tokkoo fi furmaata waa takka kaa'uu hin dandeenye ati beekaa Oromootiyyuu jechuun rakkisa. Beektonni keenya kunoo warra akkas nu jalaa ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu beekaan Oromoo waan inni harkaa qabu siyaasa Oromoo burjaajessuu osoo dhiisanii sabni haa falatu jedhanii irraa godhaniiyyuu bareeda. Hedduu bareedaadha. Beekaan jiru ogummaa qabuun qabsoon Oromoo akka guddatu gahee isaa gumaachuu qaba. Yoo isan goone ba'aa nutti ta'a kan jedhu dhaamsa akka ta'etti nu hubadha. Saatii dheeraa fudhannee haasofne Jaal Marroo dhumarratti gaaffii koo ani xumureera. Dhaamsi waliigalaa qabdu yoo jiraate asumaan nu dabarsiitii hin xumurraa. Dhaamsi kiyya gabaabaanii waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii uummata Oromoo qabatee jiru. Gaaffiin Oromoo hanga xurii qeensaallee taatu isa biratti hin sharafamtu. Sabni abdii nurraa qabaachuu fi nu bira dhaabbachuudha qaba. Yoomiyyuu taanaanii fedhii dhuunfaa keenyaa ajjeefnee jireenyaa fi jiruu keenya irraatii baanee gaaffii saba kanaa qabanneetu jirra waan ta'eef marii tokko nurraa qabaachuu hin qabu, nu bira dhaabbachuu qaba. Isa kana immoo yoo nuti ni ta'aa fi Oromoof jecha irra jirtii sabaaf jecha araarri jiraatee araarri karaa nagaa qabsoo gaggeessuu jiraate itti seennee nu deeggaruu sun hin jiru jennee goyyomsaa jirtu lakki hin salminu jennee qabsoo keenya itti fufna. Taanaan ammoo
gaaffiin saba keenya deebii akkan arganne hubanneetu kana goone waan ta'eefi sabni nutti amaneen waliin hiriiree kana waliinii xumura itti godhachuu qabnaa kanaaf of qopheessuu qaba sabni kanaaf karaan jirtu yoo karaa nagaas dhufuu danda'a ta'e karaan jirtu yoo karaa qabsoo dhiigni keenya dhangala'ee dhufuu danda'a ta'e waraana bilisummaa Oromoo qofa ta'uu hubachuu qaba uummanni Oromoo kan inni qabus abdiin isaas isuma kana qofa waan ta'eefi kanarratti of jabeessuutu irra jiraataa kanarratti nu bira dhaabbachuutu irra jiraata uummanni Oromoo dhaamsi kiyya kanuma bakkoota adda addaatti saboonni hedduun of ijaaruutti jiranii Itoophiyaan rakkoo baroota dheeraa wal suphaa wal gangalchaa dhufe gara futta'uutti jiruu keessa jirti waan ta'eefi sabni hedduun kana hubatee qophii gochaa jira. Ka qophiin qabnee fi ammallee rakkoo keessa jiru Oromoo gaafa inni futtaafate Oromoon garatti garagalullee hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo abdii isa kanaa fi wabii isa kanaafidha ciccinee dhaabbachuutti kan jirru. Wanti harkaa qabnu haa xiqqaatu haa guddattu rakkoo uummata Oromoo dhaqqabuuf deemu rakkoo xiqqoollee oolchuu danda'a jenneetu ciccinee meeshaa keenyatti rarraanee kan jirru. Uummanni Oromoo meeshaa isaa of keessatti waraana isaa of keessatti jabeessee kunuunfatee qabachuutu dirqama isa kana jabeeffachuutu irra jira kanumaaf qophii gochuutu irra jira. Gaaffiin Itoophiyaa keessatti deebii argachuu didee irra dibamaa darbe osoo hin jaalatiin kan namoonni hedduun yeroo hedduu fi ukkaamsanii irra taa'aa turani akka voolkaanootti ka'uu jalqabeeraa jechuudha. Ho'iinsa kana keessatti sabni qophiin qabne Oromoo ammayyuu taanaan irra deebiin dubbata. Kanaaf immoo namni inni qabu gaachanni inni qabu ka hafeeruu fi waraana bilisummaa Oromoo qofa waan ta'eef kana jabeeffachuun dirqama kana bira dhaabbachuun dirqama kanuma dhaammachuu barbaada fayyaa ta'atis. Jaal Marroo Dirribaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa saatii dheeraa haala muddaa keessatti argamtee gaaffii uummatarraa fi nus gaazexeessitootarraa jiruuf deebii nuu kenniteef hedduu fayyaa ta'in jedha. Ayyee asis carraa kana naalaattee sagalee nuu ta'uu keessaniif isinis fayyaa ta'a horaa bulaan siin jedha. Ayyee fayyaa ta'e ulfaadha.